fedhu eemmatuutu isa qabee lakkisee fedhu balaataa ammoofu nin dadhabee saahiba kiyya xaaharan qabu namni salaata hin salaanne kafree jira amantaa islaamaatirra bahee jira. madhabni kun madhaba Sa'id ibn Jubair, Imam an-Nakhai, Imam ash-Shabi, Imam al-Awza'i, Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Ishaq ibn Rahawai. Isan akkana jaan riwaya lama Imam Ahmad irraa tadufte kafree jira je dhugatti riwaya lama Imam Shafi'i irraa tadufte jira takka keessatti kafree jira. Ibn Azm sahabarra nuufide Umar ibn al-Khattab, Mu'adh ibn Jabal, Abdurrahman ibn Auf, Abi Hurairah fi sahaban bira alayhim min Allah ridwan fedhu ceemmaan isaa qabdu fedhu hadisu namni hin salaanne kafira amantaa islaamaatirraa bahee jira.